Haga dhagaa sagalee misraachuu ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeen jira waldaa hiikamsaa dhuga baatota addunyaa maraaf. Nagaaf araarayyaanni waaqayyo dachaa isiniif habaayatu nagaa koon daganne sagalee misraachuu isinii qabadhee dhufeen jira. Guyyaa galateeffannaa guddaa waldaan hiikamsaa isinii qabattee dhiyaattee koottaa waaqayyo wajjiniin hin galateeffanna jechuudha waamicha isinii gootee jirti. Maarree guyyaa isaa wangeelli lallabamaa dhalootaaf hin kadhatamaa hin faarfatamaa akkasuma karaa walaloo waaqayyo hin galateeffamaa tokkummaadhaan waaqayyo wajjiniin galateeffanna isiniin jechaa jirti. Kanaaf sabni dhuga baatuu Kiristoos taata marti keessaniif akkasuma sabni duuka buutuu Kiristoos taata marti keessaniif karaa Kiristoos Yesuus dhiigni Kiristoos isinii dhangala'ee du'a jala gara jireenyatti kan dabartan hunda keessaniif biyya jirtan naannoo jirtan teessanii haaloo jettanii waaqayyo wajjiniin galateeffachuu hin dandeenya. Kanaatiif wanti isinirraa barbaachisu bilbilaa telefoonii keessan qofa jechuudhaan waamicha isinii gootee jirti. Kanaaf biyya keessa biyya alaa teessanii kan hordoftan mara keessaniif sagalee misraachoo koottaa waaqayyo wajjiniin hin galateeffanna jechuudhaan waamicha isinii goonee jirra. Teessoon keenya waldaa onlaayinii toora WhatsApp yoo ta'u lakkoofsa bilbila keenyaa +2519 26631139 nu argachuu dandeessu. Gaggeessitoota waldichaa Iftuu Badhaadhaa akkasuma Daammanuu Kaasechi Asraatii akkasuma tajaajiltoota waldaa keenyaa hunduma dabalatee koottaa waaqayyo wajjiniin kabanya waaqayyo wajjiniin galateeffanna isiniin jechaa jirra. Maarree waa tokko isinirraa hin barbaannu dhuftanii waaqayyo isa nu gargaare kana akka galateeffattan dhaloota waaqayyo isaan gargaare tabba isaan baase harka isaan qabe gaarummaatti agarsiise kana ilaalanii waaqayyoon galateeffachuu qabna jedhanii kennaa jaalala waaqayyo nuu kenne karaa obboloota waaqayyo galateeffachuudhaaf kunoo walitti qabamnee jirra. Kanaaf koottaa galata kana irmaattuu ta'a. Manni keessan galata naa guutu isiniin jenna. Jireenyi keessan galata naa guutu isiniin jecha koottaa waaqayyo wajjiniin galateeffanna isiniin jechaa jirra. Egaa saba waaqayyo guyyaa san wangeelli lallabamaa dhalootaaf hin kadhatamaa dhukkubsataaf hin kadhatamaa dhaloota rakkina garagaraa gaafii qaban nu gidduutti affeeruu dandeessu isiniin jechaa jirra. Waaqayyo ayyaana fi nagaa isiniif haa dabalamu. Tajaajiltoonni biyya keessaa affeeramanii jiru. Kanaatiif koottaa gidduu keenyatti argama eebba kanarraa hirmaattota isiniif keenya ta'a isiniin jechaa jirra. Waaqayyo hunduma keessan isiniin haa kabaju. Egaa tajaajiltoonni biyya keessa nu faana waaqayyoon kabajuudhaaf gidduu keenyatti argamanii luba ittafaa akkasuma luba baalchaa dabalatee tajaajiltoota waldaa keenya guutummaa isaanii Paaster Bayyana Raajii faan ta'ee akkasuma obboleessa keenya Dr. Tokkummaa Dr. Obsaa hojjetaa wangeelaa Wandimuu dabalatee faarfattoota waldichaa gaggeessitoota waldichaa tajaajiltoota waldichaa guutummaa dabalatee akkasuma kallattii tokkummaa waldoota keenyaa jala kan jiran kan affeeraman hunduma isaanii tajaajiltoota isaanii tajaajilamtoota isaanii dabalannee tokkummaadhaan waaqayyo isa guddaa kana maqaasa ol kakaasna koottaan wajjin waaqayyo isa jaalala ta'e kana kabajaa isiniin jechaa jirra. Maarree koottaa waaqayyoon hin galateeffanna. Ayyaanni nagaan isiniif haa baay'atu. Hundumti keessan affeeramtanii jirtu biyya keessaa biyya alaa kanaan fageenyi isiniin daangessu lakkoofsa bilbila keenyaa qofaan haaloo nuun jedhaa. Aadii isin goone waaqayyo wajjin kabajuu dandeenya isiniin jenna. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Sagalee misraachoo waaqayyo wajjiniin hin galateeffanna. Waldaa hiikamsaa dhuga baatota addunyaa maraaf ayyaanni isiniif haa baay'atu. Shalom.